Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota televizyiina faana. Kun Riittaa Shoodha. Ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annaa fi qorannaawwan saayinsii fi teekinooloojii ka biyya keessaa fi ka biyya alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan Abbaa Taayitaa hawaasa isaa tajaajilaa jirudha. Guddaa galatoomi jennaani. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin kaaniinus kaasaa waliin torban taasifne kutaa lammaffaa sagantaa keenyatti fufne jechuudha. Yoo waaqayyoodha kitaaba lammaffaa kiyyaa walitti qabee yoo mijate namoonni akka arganiif eebbisiisuu danda'a yookaan akkasumattis gabaarra oolchuu danda'a. Ani eebba kana jennaani mucaan kiyya xiqqichi yeroo baay'ee namni na bira istiidiyoon dhufa balballi cufa waan ta'eef gaafuma balbala rukutan kaatee isatu bana. Laaleetii abbaa namni si barbaada naan ja'a. Ni yaa eenyuun naanni nama garuu gaabii harkarraa hin qabne jira. Amma eebbi kun gaabii fidanii namatti kennu kun karaa irratti yoo si argatan mana bashannanaatti illee yoo si argatan bakka hundaatitti yoo barbaadamte bakkuma ta'etti margaa fi abbootii gadaa tokko tokko kan durgoodhaan deddeemanis hin jiru. Wanta hin taane warreen hojjetan hin jiru. Walaadii garuu waan jedhameef qofa waan akkasii waan hin taane hojjechuun sirrii miti. Aartii keessa qofa iyyuu aartii keessa qofa miti. Namoonni tokko tokko sheedii kun himaaxaan itti gurmaamu beektaami. Himaaxaa na gurmaan keessatti waan taate mana koppiis maal hojjetan. Ishuma mootummaa irraa fudhatanis ni eebbisiisu. Ishee giroosarii godhanii fuulduratti taappellaa barjaa kana dhoobaniitu hoteela eebbisiisu. Fuuldura dunkaana isa gamoon ittiin eebbifameetu dhaabata. Dukkaana gurguddaa dhaabata. Keessummaan gaabii tuffamee dhufa. Achi sheedii eebbisiiseet borganama birriisaa fudhate jechuudha. Kun sirrii miti. Amma aadaa hojiis miti. Ilmoo kee waan dhaalchiftu miti. Ani carraa kanaan namoota qumaara taphatan, namoota daangaa malee xuuxan, namoota daangaa malee qamaan, daangaa malee dhugan. Gabaa keessa deemanii laawaxaa na'u maal jedhanii too carraa baasan tokko jiru miicallisaniituma lakkoofsum tikkeettii si gochisiisu. Qarshii 20 kutte 2,000 tokko walitti qabeet 1,000 sii kennee 1,000 fudhata. Carraan akkasiin argamu sirrii miti. Boru namtichi sun yoo ilmoo qabaatee ilmoo isaa har'aa fi qumaara akkanaa kana taphachiisee laataa fi yoo du'e garuu mucaan isaa waan dhaaluun qabu. Suuqii ilmoo keessan dhaalchiftan, bakka ilmoo keessan dhaalchiftan, hojii ilmoo keessan dhaalchiftan qabaachuu qabduudha namaan. Kanaaf amalli afaan akkasitti si bare kun eebbisiiftee, sheedee eebbisiiftee, borganama achii baddee nyaattee fixxaa gaabira ammas immoo mucaan kee ati karaa kee irratti kuftaa jechuudha. Keessattuu kun waan maatii ta'u miti namoonni aadaa akkana otoo dhiisanii. Kaaniinus mee mata dureedhuma tiktookii kanatti itti dhufte hizbii keenyaan kun akkamitti filatamee haalli uummanni sisimate maal fakkaata? Gosh, amma waan qonjoo na gaafatte. Maal fiseete? Amma waan hizbii keenyaa kanaa gaafa kee manfasiin kiyyaa na qasaqqasii akka hizbii keenyaatti dubbadhu na godhaa rittaa kiyyaa. Amma Oromoon kun gooftaa biyyaa kanaati. Biyyaa kana keessatti baay'ee qabaa, gadaa qabaa, gadaa siraataanii ዘመና ኩማ ጃፊ ዲባፍሪ ፊ ኩዳ ቶርባስ ቆጥሬ ኩነ ታሪክ ዓለሚ ከሰቲ ዋን ጉዳዳ እብኔ ብያ ከናሚቲ አዱኛን ኩኒ ስራታ ገዳ ከነ ለልዙ ቀብዲ ወረመን ኩኒ ቋንቋ መታ ሳፋን ወረሞ ቀባ ዳንጋ ለፋጂቱ ቀባ ሴና ታሪክ ቀባ ብያ ኢትዮጵያ ከነ ከሰቲ ጀግኖታ ካባልቻ ሳፎ ገረሱ ዱኪ ከና ጦርነት ከሰቲ ያሳተፈ ታሪክ አመርቅፍ ውጤት ጋሪ ፍዴ ጀቻዳ ግን ዋንት ወረሞ ኩኒ gadi qabamee yeroo baay'ee haguugamaa ture. Kanaafi simmeetiin tokko natti dhagaame waan Oromoo kana dhugaa Oromoo kana akkanaan dubbachuu qabaa jedhee garaa kana seenee jechaadha rittaa kiyya. Egaa kun akkamitti ta'e seete? Daawwattoonni hundi keenya ittiin naa yaadatan jedheeti kan dubbadhee harka caalu achirraa ilaalu waan ta'eef Oromoon
duratti humna guddaa tokko qaba. Humna guddaa akkamiinaan jedhe. Jalqaba kaafne irraa qabsoo bara mootummoota gonfoo darban keessatti Oromoon bara kamiyyuu callisee hin beeku. Lakkoofsa namoota qabsaaniitu xiqqaa fi guddummaa wal caala malee bara kamuu callisee hin beeku. Keessattuu qabsoo qonnaan bultoota Baalee fi Walloo kan jedhamu yaadatta barnoota seenaa istirii irratti baratteetta. Abbaa lafaatu ture. Abbaan lafaa kun nama hiraarsaa. Lafti kanuma keeti. Sanyiin ati facaaftu kanuma keeti. Sangaan kanuma keeti. Humni kan keeti. Qottee galchitee garuu sisoo yookaan irboo jedha Oromoon dur. Sisoo yookaan irboo jechuun parsantii 75 namichaaf kennitaa 25 fudhatta. Lafti qabeenyi sangaan sanyii waan hunduu humni kan kee ta'etu abbaa lafaati parsantii 75 geessitee mana isaatti galchitaaf dhooftee maal jettee parsantii 25 fudhatta. Keessattuu giddugala kana tuulama kana yookaan daangaa shawaa kana baay'ee sirni mootummoota gonfoo darbanii kun baay'ee miidheera. Naannoo Harargee Farsii itti siqeenyaan deemee harkaa fi harma muree warra kana garuu irra dhaabatee fannisee maal jedhee lafa isaanii, farda isaanii, horii isaanii waan hunda quncisan waggaa dheeraaf jechuudha. Amma irratti rakkoon sun hin banne waan ta'eef bara Haayila Sillaasee sanaa warri maccaa kunii fi naannoo tuulamaa warri jiru kun baay'ee waan hiraaranii fi keessaa namni jabaan tokko hin jira. Namni jabaan kuni sangaan akkas jedhee isinitti sirbee qonnaan bultootaa sirba. Maaliif akkas godha seete? Qonnaan bultoota sana qabsootti kakaasuudhaaf. Yeroo sana immoo warri Baalee, warri Walloo sirna abbaa lafaa fuuldura dhaabbatanii lolachaa turan. Harkaan laanneef. Giddugalli kun immoo miidhameera sirna abbaa lafaatiin. Achumaanii akkas jedhaniitu sirbuu jedhan. Akkoo kootu natti hime. Akkoon godhas lubbuudhaan jiru waan ta'eef. Hinqotu jedhee jorroo lafa sidaamaa, sisoo lafa sidaamaa, irboo lafa sidaamaa. Sidaama dur saba akkanaan jedhan sidaamaan beeku. Afaanis afaan Amaaraan jedhan afaan sidaamaa jedhu malee jechuudha. Hinqotu jedhee jorroo lafa sidaamaa, sisoo lafa sidaamaa, irboo lafa sidaamaa. Yookaan boondiitti na calleessi, yookaan baaleetti na gaggeessi. Hinqotu jedhe burreen lafa sidaamaa, jorroo lafa sidaamaa, yookaan boondiitti na calleessi, yookaan baaleetti na gaggeessi. Na gurgurii lafa abbaa lafaan qotu, yookaan deemeen baalee deemeeti falmadha baalee na geessi. Jennaan abbaan lafaa maal jedhaanii? Sineer baddaa yaa surree koo, sineer baddaa yaa surree koo, kirriif marfee sitti biteeni. Sintiikfadhaa yaa burree koo, sinfaarfadhaa yaa burree koo, dhibbaan kaloo sitti biteeni. Sin gurguru biyya ormaallee deemeen dhibbaan kaloo sitti bitee si tursiifadha. Jorroo guddaa gaafa dhedheeru wallootti gallaana dura beenu. Abbaa lafaatiin qonnu walloo deemneet falmanna. Gaafa namtichi tokkichi qonnaan bultoota giddugala kanaatti akkas jedhee sirbu onneen ka'e. Namoonni qotiyyoo isaanii fudhatanii baaleef wallootti galan jiru bara sana. Namoonni seenaa beeku waan ta'eef. Sirna abbaa lafaa sirna mootummaa gonfoo sana keessa taa'anii bifa sanaan sirbanii jechuudha abbootiin keenya. Sirbi humna guddaa qaba waan ta'eef. Walaloo fi yeedaloon humna guddaa qaba waan ta'eef. Kaaneenus waa'ee hizbii keenyaa kana otoo kallattiidhaan dubbii goggogaa akka dubbii haasawaan ifataa soofnuu kana gadi bayyaa haasa'e namoonni dhaggeeffatu ture. Maal gochuun qaba qabsoo kaampii waggoota baay'ee tuqame waan ta'eef kaampii waggoota baay'ee tuqame kana yoo bifa abbootiin keenya bara Haayile Sillaasee ittiin sirban sanaan yoon sirbe yoon jedhee bifuma qoosaatiin istuudiyoo seenan bitan moobaayila kootiin waraabee hiriyoonni koo akka isaan na gargaaranii too sagalee na jalaa qaban godhee bifa sanaatiin gara hojii sanaatti seene. So gaafa waa gootu kanaafin sammuu saba keenya akka sabaatti ijaarama kan isin jedheef. Eeboo gaafa darbatanii duubatti fiiganii fuulduratti darbatu. Maaliif duubarraa fiigaa dhufte humni jabaata. Akka abbootii keenyaa ogoon hin mo'annaadha. Abbootiin keenya jijjiirama fidaan biraan ga'anii kanaafin bifa hizbii keenyaatiin keessattuu immoo asitti waan dagatamuu qabne kun waan ijoodha waan ta'eef. Oromoo biyya kana keessatti karaktariin isaan ittiin mootummoonni darban kun karaktariin ittiin Oromoo fudhachaa turan amalli isaan ittiin fudhachaa turan gadhee ture. Afaan isaatiin የወፍ ቋንቋ jedhu. Baandiraa isaatiin የግብጽ baandiraa jedhu. Kitaaba manneen amantaa keessatti otoo nafiin sabni keenya arrabsameera. Fiilmii fi tiyaatira gubbaatti waardiyyaa godhu. Yookaan haramanii nama waraanu godhu, nama ajjeesu godhu, nama amanamummaa gatu godhu, ofiif immoo nugusa of godhu, sanyii mootii of godhu. Akkasittiin Oromoo karakterii biyya kanaa keessatti taphachiisaa turanii jechuudha. Mana barumsaatti gaafa barannoo Abbabaa Bassoo Ballaa Caalaa Cuuphee Cabbateedhaan ishumtuu hiika qabdi. Abbabaan Bassoo nyaata nama gaariidha hojjetatee Caalaan immoo duuriyyeedha nama waraanaa jechuudha Cuuphee Cabbatee. Karakterii alagaan ittiin nu fakkeesse sana fakkeessinee dhugaa Oromoo dubbachuu qabna waan jedhu amantaa akkasiin qaba. Aartii keessatti abbaa barbaade abbaa lafaas miti. Mootummaa biyya bulchuus miti. Abbaa barbaade hundayyuu akkeessitu. Maaliif wanti sun ittiin barsiisuudhaaf. Dubbiiwwan hizbii keenyaa keessatti dubbadhe kuni
Dubbiiwwan dhugaa haqa Oromoon qabudha malee waan itti dabalan jiru. Wanti itti dabalamu jiraate aksentii sana. Aksentiin sun immoo qabatamaa waan baadiyyaa keessa jirudha. Taateewwan namoonni afaan Oromoo baruudhaaf namoonni afaan Oromoo hin beekne godhanidha. Daldala ta'uu danda'a, abbaa amantaa ta'uu danda'a, qonnaan bulaa waan biraa ta'uu danda'a. Dubbii kana namoonni dubbatan jiru. Kanaadha jechuudha. Ayyi daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani. Qorannaa fi qo'annaawwan ka biyya keessaa fi ka biyya alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan hawaasa keenyaaf hojii boonsaa abbaa taayitaa hojjechaa jirudha. Guddaa galatoom jennaani. Kaaneenus mee tiyaatira irrattis bara 2007 fakkaataa tiyaatira bareedaa ta'e tokko waa'ee Oromoo meen kaaraakter taatee hojjetteetta. Ga'umsa bareedaa ta'e tokko agarsiifteerta. Tiyaatira san irratti obbo Hacaaluu taatee hojjette. Waa'ee maaliif ture? Tiyaatirri sunoo yerootti haalli isaa rakkisaa waan ta'eef giddugala aadaa Oromootti mul'isuun ulfaataa ta'e yookaan didamee biiraawii tiyaatirii kana keessatti na fakkaata kan agarsiiftan. Kaaraakterri ani ittiin hojjedhe yookaan immoo amalli taatoo ittiin hojjedhe kan maanguddooti. Maanguddoo umuriin isaa 50 olii. Tiyaatirichi immoo Singiggoo. Bara 2007 kana kan hojjechaa ture. 2007-8 kan hojjenne. Singiggoon jechuun namoonni beeku kan laphee namaarraa nama hooqu baay'ee nama gubu akka gubaa wayii namatti dhagaa waan badaadha. Singiggoo dur shumburaa kan afaan nuu kennanii shumburaa dhedhiyoo nyaanne sin irraa badadu. Garuu tasatti namarraa bada namoota hundas miti akka Singiggoo kana. Singiggoo waan hamaadha. Waan laphee gubbaarra si gubu, waan boqonnaa si dha'u. Guutummaan tiyaatirichaa Addunyaa Margaati kan barreesse. Addunyaa Margaa akkamiin barreesse Oromoo kana guddummaa isaa dur ijoolleen ni qabu waliigaltee dhabu. Yeroon sun yeroo rakkoodha. Yeroo siyaasaa namni hidhamudha. Maaliifin iddoo maanguddoo sanaa hojjedhe seete? Abbaan Lataa edda boqotee booddee Abbaan Lataa duukaa waan baay'eetu boqote. Osoo Abbaan Lataa lubbuudhaan jira ta'ee Abbaan Lataa hojjechiifna turre. Sababiin isaa Abbaan Lataa maanguddoodha. Sagaleen isaanis maanguddoodha. Nama sirriitti dandeettii taatummaa qabanidha. Fuulli isaanii gochaa fuula isaanii nama diraamaatii. Angaruu waan sanatti hin dhiyaatu. Sagalee jijjiiru, miira boo'ichaa, miira gammachuu waa sana fiduu hin danda'a. Guutummaa garuu akka nama diraamaan turre tiyaatiricha irratti. Garuu dandeettii amma barbaadamu walimmoo argisiiseera. Waa'ee Oromoo kana guddummaa Oromoo qabeenya inni qabu, beekumsa inni qabu, garuu immoo ijoolleen isaa waliigaltee akka dhaban, ijoolleen isaa akka lagaaf gandaan wal qoodan, alagaan waliigaltee dhabu ijoollee isaanii kana argee qawwaa sanaan seenee akka isa bittimsee qeesaa oonse. Sababa isa fuudhuudhaa isaarraa maquun Oromoo lagni isaa akka oone, ijoolleen isaa akka gargar ba'an yaadannoo adda addaa yaadatee gaafa ofitti aaru ofitti gumgumu. Ijoolleen qabatamaa nama jirtu akka wal lolaa jirtu, nagaa akka isa dhoowwaa jirtu waan baay'ee jira. Oromoo nama fakkeessaa jira. Garuu nama tokko ture, nama guddaa obbo Hacaaluu fa'aa turan waan ta'eef ana ture jechuudha. Koomeedii illee of keessaa qaba. Tiraajeedii dhallee namoonni boo'aa kolfaadha kan isaan daawwatanii. Yeroo sana giddugalli aadaa Oromoo rakkoodha. Galma nu dhorkatanii galma Itoophiyaa Beeraawwii Tiyaatiraatti eebbisiifne. Galma biyyaalessa tiyaatiraatti isaan nu eeyyamanii qarshii wayii kiraayii waa kaffallee kan ittiin qulleessanii achitti argisiifne akkamitti tiyaatira kana giddugala aadaa Oromoo dhorkamaa sittuun eeyyamamedhanii gadi baanii ijoolleen miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uuman lola kaasanii galma bulchiinsa magaalaa Finfinneetti irra deebi'amee argisiifamuu qabadhanii nu eeyyamsiisanii galma bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroo sana achittis argisiifne irra deebiin jechuudha. Tiyaatiricha achiin dhaabbatee hafe amma irraatti. Tiyaatirri kun obbo Hacaaluun waan Singiggoo waan qe'ee Oromoo keessatti obbo Hacaaluun akka maqaa isaa caalaadha. Garuu jireenya gadi bu'aa jiraachaa jira. Waliigaltee dhabuu ijoollee isaa fi safuuf duudhaa isaarraa gadi bu'u onuu qe'ee isaati waan Oromoo dubbanne jechuudha achirratti. Ammatti waan moodifaayi ta'uu qabu waan sirreessuu qabda sirreessitanii deebi'ee amma maaliif mul'achuu hin dandeenye waan jedhu kana. Kuni amma baay'ee rakkoo fiilmiiwwan adda addaa kutaa qaban kan silaatti fufuu danda'an baay'een dhaabataniiru. Diraamaawwan reediyoo fi televezyiinaa baay'een isaanii yeroo baay'ee adda citu. Wanti Oromoo kun jalqabamee tafa jechuu barbaadeen. Barruuleewwan baay'ee nan beekan. Barruulee akka egeree waldaan barreessitoota maxxansiisaa ture. Eebbisaa Baay'isaa fa'aa barruulee wayii kan isaan jalqabanii faatu jira. Dachaasaan bilisummaa shibbiruu fa'aa barruulee isaan jalqabanii adda kutantu jira. Wanti baay'ee waan Oromoo jalqabameetu adda cita. Kuni sababa lamaafi. Inni tokkoffaa deeggarsa dhabuudha. Deeggarsa dhabuu. Humna diinagdee maallaqa jechuudha. Namni barruulee asoosama walaloowwan barraa waan hundayyuu waan aartii Oromoo keessatti jiru kana yoo sappoortiin godhu taate yoo hin deeggaru taate kufaa ta'a jechuudha wanti hunduu. Diinagdee malee immoo hin hojjetamu. Inni lammaffaan immoo
fedhii keenya walitti dhufne malee qaamni orgaanaayizii nu godhun turre. Dhaabbanni ta'e wayii piroomooshinii wayii yookaan namnumti iventii wayii orgaanaayiz godhu yookaan miidiyaa wayii yookaan abbaan ta'e abbaan qabeenyaa tokko ta'uun hojjechiisa ta'e faayidaa isaatiif jecha akka tiyaatirri sunitti fufuu fi walitti qabeen hojjechiisa. Fedhiin gaafa walitti dhufnu piroomotarri hin jiru. Qaamni walitti qabeen hojjechiisuuf hin jiru numatu abbaadhaanii nuti immoo gaafa abdii kun nu gargar facaane jechuudha. Tiimiin sun gargar faca'eera amma garuu otoo deebi'amee hojjetame moo gara fuulduraatti Oromoon fayyadadhee yaada. Tiyaatira sana namoota argamtu ragaa ba'aa waan ta'eef. Gara boodaatti fiilmii tokko daayirektii gootee itti na fakkaata. Fiilmoota gaggabaaboollee akka daayirektii gochaa jirtu nan beekaa. Maal argite achi keessatti? Fiilmii suni barreessaa Dureessaa Gammachuudha kan barreesse. Fiilmii sana keessatti namoota mana barumsa ganda tokko keessaa yookaan immoo maatii tokko keessaa ba'an qixa baratan qixa eebbifaman garuu qixa jireenya hin jiraanne wayii calaqqisiisa fiilmichi. Inni tokko akkuma yuunivarsiitiidha baheen gadi jedhee kophee qulleessaa. Inni tokko immoo akka baratee achii baheen yaanni isaa jireenya badhaadhummaa jiraachuudha waan ta'eef jireenya badhaadhummaa sana argachuu hin dandeenye immoo waan ta'eef aarii keessa galee nama qamuu fi nama xuuxu ta'eetu argamee fiilmii sana keessatti mul'ata. Fiilmiin sun guutumaan guutuutti waa'ee namoota baratanii amala lama qaban fiilmicha natu qajeelche. Natu daayirektii godhee baay'ee fiilmii jaalatamaadha. Gara fuulduraatti illee akka agarsiifamu abdii guddaan qaba. Yeroo lama sadii mul'ateera. Gara fuulduraattis immoo hin argisiifama yaada jedhuun qaba. Faaruuwwan irratti walaloo fi yeedaloo barreessaa jirta. Muuxannoodhaan ani gara aartiitti kan dhufe piroofeeshinii isaa ga'umsa isaan qabu. Carraa kana nutoo waa dubbadhee natti tola. Namoonni barnoota fookularii isaa ta'u yookaan immoo waan barnoota aartii irratti xiyyeeffate waan aartiin waliin qabatu hin baratiin yookaan yuunivarsiitiin tokko beekamtii doktora kabajaa hin kenniifiin lafa kana aartistii ta'uu hin danda'an jechuudha. Kan inni samma aartistii ta'uu naan jetteen ta'u aartistii ta'uu hin danda'an. Hojii aartii hojjechaa jira. Maaliif seete? Ani otoon baratiin inni itti dhufe malee kennaa uumamaatiin inni itti dhufe malee barnootaan itti hin dhufne. Piroofeeshinii ga'umsa isaan qabu. Biyya kanatti amma namoonni sirba tokko sirbanis sirba 10 sirban kitaaba tokko barreessanis kitaaba 20 barreessanis aartistii jedhaniiti gaafa waaman. Amma weellisaa taanaan weellisaa dhamtan sirbita taanaan barreessaa taanaan barreessaa dhamta aartistii wanti si jechiisu hin jiru jechuudha. Komeediyaana taanaan komeediyaanii jedhamtee waamamta malee aartistiin jedhamtu. Doktora kabajaa aartist Alii Birraa barnootaan otoo hin taane aartii keessatti aarsaa kanfalee baratti kolaafaman keessa waan baay'ee waan dhannameef doktorri kabajaa kennamee fi doktora kabajummaa isaatiin aartisteedha. Namni tokko immoo abbaan ta'e baratee yuunivarsiitiidha digirii isaa yookaan maastersii waan fudhateef aartisteedha. Maaliif waan itti barateef. So maaliifan kana kaasee ani ijoollee kan illee injise muuxannoodhaan malee ogummaa sana waan gonfadheef miti. Kan keessatti garuu wanta googilii garaagaraa irraa dubbisu kitaaba adda addaa irraa dubbisu kanaan dura immoo leenji'an baandii shanan gadaa keessaa daayirektara baandii isaa ta'eetiin hojjedha. Baandii sana keessatti leenjiiwwan adda addaa fi sagantaawwan adda addaa yeroo hirmaatu leenjii muuxannoowwan saartifikeetii xixiqqoo fudhatu jira bakka adda addaa deemtee leenjiiwwan fudhadhe sanan deebisee ijoollee irratti immoo appilaayi gochaa ture jechuudha. Kanaanis immoo milkaa'eera. Ijoolleen baay'een isaanii walaloon diraamaadhaan namoonni OBN ilaalan beekuu danda'u waan ta'eef qophii gaammee irratti yeroo baay'ee ijoolleen leenjisu yeroo dheeraadhaaf daawwatamaa turan. FIB irratti FIB sagantaa lattuu irratti ijoolleen leenjisee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan mul'achaa turan. Hawweetan namni wallaalan hin jiru. Hawweetan walaloo albama walaloo waa'ee barnootaa guutuusaa albama isaa hojjedheef ture. Faaruu nagaa kan jedhullee faaruu bareedaa tokko qabdi. So ijoollee kana harka caalu namni waan yaaduu qabu tokko humna dargaggeessaa irratti fayyadamuu qabna dhenaman. Humna dargaggeessaa. Dargaggeessaa irra waa gochuu danda'a. Buqqisuu danda'a. Ijaaruu danda'a. Akka barbaade gochuu danda'a. Dargaggeessa kana qixa sirriin ijaartee itti fayyadamuu danda'u. Harka caalu immoo kan nu yaaddessu isa boruuti. Isa boruu immoo dhaloota daa'iman irratti hojjechuu qabna. Humna irraa kanatti fayyadamaa isa boruu immoo oomishuu qabna. Ijoolleen irraa yeroo waa'ee baandiraa ka'u baandiraa ta'e tokko ol kaasanii tokko gadi buusan biyya kanatti mana amantaa fi dhagaa jalatti gaafa haafuu jedhanii baratan gaafa sana sammuu isaanii keessa kaa'an. Yeroo baay'ee jibbiinsi jaalalli daa'imummaatti daa'ima keessa sammuu keessaa jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya qixa sirriidhaan yoo guddifne keessattuu namni albuuda sammuu kanarratti gurmaa'e. Otoo dargaggeessa magaalaa Adaamaa keessa yookaan Finfinnee yookaan Amboo keessa jiraatu walitti qabdee maalirratti gurmooftatteen kaan simintoo jedhaa, kaan feerroo jedhaa, kaan dhagaa lafa keessaa bahu jedhaa, kaan saammoo uffata aadaa jedhaa waan ta'eef hin jedha. Namni beekumsa sammuu koo irratti gurmaa'uu barbaada. Waan haaraan kalaqaa kompiitar saayinsii namoonni baratan baanime sooftiweer injiinaringii fa baratanii sooftiweerii tokkoon kalaquu barbaada. Maarsariitiiwwan haaraa adda addaa kanan kalaquu barbaada namni siin jedhu hin jiru. Albuuda sammuu isaa irratti namni gurmaa'u hin jiru. Ogummaa aartii qabnaa
kitaabota barreessuu yookaan fiilmii hojjechuu diraamaa hojjechuu irratti gurmoofna namni siin jedhu jiru. Kobilistoonni irratti kaatoonni. Kobilistoonni dhaloota kana maal jechuu barbaadeni dhaloota kana sammuu isaa irratti leenjisuu sammuu isaa irratti gurmeessuun dirqama jedhee waan amanuuf gara fuulduraatti illee kaayyoo kooti dhaloota irratti hojjechuuni. Kanaaf ijoollee feestivaala irrattis waan jira feestivaala irratti waan hojjettu. Feestivaala aadaa irratti yeroo 3 hirmaadhe waggaa 3 walitti aansee aga bara kanaatti sana keessa immoo yeroo tokko shaampiyoonatti taaneerra. Feestivaala aadaa kana hiriyoota kiyya wajjin baandii shanan gadaa ijoollee hawwisoo laga xaafoo hojjetan kana bakka godina biraarraas kan dhufan Arsii Gujiis keessa jiru isaa wajjin wal taanee Dirree Dawaa gubbaa irratti akka Oromiyaattis yeroo baay'ee laga xaafoo injifachiisaa turre. Akka immoo sadarkaa Oromiyaa bakka buunee sadarkaa federaalaa gaafa deemnu naannoowwan baay'ee lammaffaa, sadaffaa, tokkoffaa baanee keessattuu Oromiyaa waggaa 13 booddee shaampiyoona kan itti ta'e Dabra Birhaan irratti tuuta sana ijoollee walitti qindeessuudhaan daayirektii gochuudhaan natti ture akkasii jechuu barbaadeetan feestivaala aadaa irratti. Bravo! Hojiiwwan hojjettee bu'aa bareedaa galmeessisteetta. Akkuma jennu kana namni keenya baay'inaan hin dhokata waan ta'eef akkas baasnee uummatatti isin dhiyeessuu warra kana hojjetan jennee isin beeksisuun keenya nama wajjin uummata keessa wajjin wal bartanii hojii caalmaadhaaf akka kakaataniif waan ta'eef hojiin shanan gadaa keessatti hojjette illee hojii jabaadha. Waa'ee hawwisoo shanan gadaa kana daayirektara yookaan hoogganaa taatees tajaajilaa jirtan fakkaata. Hawwisoowwan keenya haalli isaan itti jiran kun maal fakkaata? Rakkoo naannoo sana jiru moor shaayin gochaa hin jiranii gara gidduu kana mootuu caalmaatti callisaa jiru maaliif laafan? Waan hawwisoo wal qabatu hawwisoon magaalota adda addaarra jira. Magaalaa xiqqoo keessaa bahee Gincii kaastee aga magaalota gurguddaa Oromiyaa jiran gaafa deemtu hawwisoon dhabame hin jiru. Garuu hawwisoon maqaadhaa jira qulqullina irratti hin jiru irratti hojjechuutti qaamni hawwisoowwan sappoorti godhu baandii immoo gaafa laaltu baay'ee baandii Oromiyaa baay'ee taajjabda. Namni gargaaru namni garagalee ilaalu hin jiru. Gama baay'een jechuudha. Hawwisoo yeroo baay'ee fedhiidhaan walitti dhufu ijoolleen hin hojjetu sagantaa adda addaa irratti deemanii hojjetu of promote gochuu barbaadu ijoolleen garuu qaamni ijoollee hawwisoo sappoorti godhu hin jiru. Baandii immoo ilaalte baandii kan isa jechisiisu meeshaa guutuu yoo qabaate. Saaksifoonii, aaltoo, bees gitaarii, liidii, kiiboordii gosa lama kan nama kiiboordii taphatuu fi nama koordii qabuuf jechuudha. Diraamii waan sana yoo guuttate meeshaanis teeknishaana gaarii yoo qabaate weellisaa gaarii sagalee meeshaa sana irratti hojjetu yoo qabaate shubbisaa gaarii yoo qabaate uffata aadaa yoo qabaate waan sana guuttatee baandii jedhama jechuudha. Nama qindeessu gaarii yoo qabaate. Kanaan ala garuu maqaa moggaasa baandii shanan gadaa yookaan sabbata ayyoo yookaan baandii biiftuu yookaan baandii galaan baandii something maqaa ta'e qabatee yoo baandii qofa jedhame garuu sirrii miti. Qulqullinumti baandii hundaa gaaf laalte immoo gadi bu'aadha jechuudha. Qulqullina isaa irratti ani akka kooti carraa kana fayyadamee qaamni mootummaa aadaa fi turizimii fa'aa sirriitti irratti hojjechuu qaba. Aadaan saba tokkoo, eenyummaan saba tokkoo, afaan saba tokkoo kallattiitti guddatu kallattii aartiitiin. Biyyoonni gurguddaan akka Afrikaa kibbaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa keessachuu barbaadeen. Biyyoota akka Eeshiyaa keessaa immoo biyyoota akka Indiyaa, Chaayinaa, biyyi akka Ameerikaa kan isaan waggaatti galii gurguddaa argatan albuuda lafa keessaa bahu midhaan qotan irraa otoo hin taane gama aartiirraa, gaazexaarraa, konsertiirraa, fiilmiirraa, tiyaatiraarraa galii gurguddaa namoonni ofiis sooromanii mootummaafis gibirri isaan galchan gatii kamiyyuu caala jechuudha. Boba'aa caala jechuudha. Biyyoonni akkanaa kun madda galii godhatu. Kanaaf haalli baandii keenya itti jiru kana jechuu barbaaden guutummaan nuti baandii Oromiyaa. Guutummaan baandii. Bareeda. Hizbii keenya komeedii kee kanaanii waa'ee dhimma Oromoo siyaasa dinagdee kanarratti waan sitti fakkaate in hojjetta. Dhaabbilee Oromollee rakkoon gaafa isaan irratti gahu in falmatta. Awaash baankii kana wajjinis wal qabatee waan ati hojjettee jira. Maal kaffaltii addaa sii kaffalameeti? Maal biyya kanatti amma gaafa siraa Ameerikiif wuxxeetii qabu hojjette sii kaffalameeti jedhee hizbiin kun seerratti tarabaarraba. Gana tikikkili miti. Ani waan hayimaanotii, waan polotikaa, waan dhimma ikoonomii keenyaa ta'e waan takko irratti namni irdaata naa godhee hin jiru. Namni mishinii yookaan immoo ergamaa natti kennan jiru jechaadha. Asirratti gini qalbitti deebi'een kaaniinus ta'e sitti dubbadhaa dhiittaa kiyya. Yeroo sana akkam ta'e seete? Edda waa'ee hizbii keenyaa kana jalqabee wantoota garaagaraattiin hojjedheera. Yeroo Oromoon Booranaa beela'u kana ittiin bifa walalootiin laayiviis ijoollee wajjin gallee tiiktook irratti akka sabni keenya gargaaruuf dhiibbaa uumaa turre bu'aa isaas immoo argineera. Garuu harka caaluu iddoo baankii Awaash kun waanuma salphaatti bira darbamtu miti. Gaafa bifa koomeedii hizbii keenya dhukanaan haasa'u ani namuu naa kaffalee ergamas natti kennee miti. Even namoonni gammadanii gaafa isaanii waan ta'e naa gochuudhaaf na barbaadanii nam tokko biran geenyan. Nam tokko biran geenye.
namni kaninus na bira ga'ee waan irraa fayyadamee jiraate akka ragaa ta'ee dhufu. Garuu baankii Awaash kun waan tokko na fayyada yookaan immoo waan ta'e naaf godha jedhee otoo hin taane yeroo sanatti akka malee na aarse. Amantaa fakkeessanii gurguddoota Oromoo namoota Oromoo waan namoota Oromoo dubbatan irratti kaa'amaa turameera. Mootummaa biyya bulchaa jiru kan naannoo kan Finfinnee maal dabalatee yeroo ayyaanni waggaa adda addaa dhufu wanta adda addaan kaa'a waan ta'eef hin kaa'a. Garuu kan baankii Awaash adda. Baankii Awaash jechuun baankii biyya kanaa keessaa baankii adda dureedhaan gara waggoota 7tiif dursaa jirudha. Otoo Dr. Abiyyi gara aangootti hin dhufiin baankiin kun waggoota 3-4f dursaa ture baankota biyya kanaa jechuudha. Bara kana immoo gadi bu'uu qaba ilaalcha jedhu namoonni akkasii maddisiisan nama ajaa'ibu. Jechuun ilaalcha hin taane qabuuf jechuu barbaade warri baankicha kana irratti ka'an. San booddee akkaawuntii gubuu miilaan irra kukkutuu maal jechuutu ture miidiyaa hawaasaa irra nan argee. Dhimmi kun dhimma amantaa qofa otoo hin taane dhaabbilee Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo waan Oromoon qabu afaan isaa dabalatee jibbiinsa Oromooti guutumaan guutuutti jedhee waan fudhadhee fi dhaabbata kana cinaa dhaabbadhee sagalee dhageessisuu qabaa jedhe. Oromoon Oromoo irraa fayyadamu ilaalcha jedhuun qaba. Maaliif kan waliif qaqqabu nuyi waan ta'eef. Qabsoon itti fufa waan dhimma akkasiiti. Amma Tigileen kun hin qaxxala gara fuulduraatti hizbiin Oromoo mi'uuriin Oromoo yoo tuqame haayimanotiin qaanqaan Oromoo yoo tuqame wanti tokko ne kishi jennaan Tigileen itti fufaa jechaadha. Fuuldura dhaabbannee wanta faraaggatiin jechuun qabnaa jechaadha kadhatan. Dhumarratti ergaan ati dabarsitu maali gama kiyyaani guddaa galatoomisi jaa namoonni si deeggaruu barbaadan namoonni beeksisoota garaagaraa hojjechuu jalqabdee jirtu waan ta'eef beeksisa hojjechiisuu si cinaa dhaabachuu warreen barbaadan tiiktookii kee ammatti kan caalmaatti itti deemaa jirtu kana sabiskiraayibii fi sheer gochaa kallattiidhaan si hordofuu si jabeessuu danda'u iskiriinii gubbaa irratti hin keenye jechuudha. Kaaneenus Kaasaa ammas kitaaba tokko kan xiinsammuu barreessee jira. Walitti maxxansuudhaaf karoora qaba waan ta'eef warreen deeggaruu barbaadan sooshaal miidiyaa amma iskiriinii irratti isinii keenyu kanaan kontaakti godhaanii dandeettii addaa dargaggoo qabudha. Aartii Oromoo kana caalaa kallattii ammatti dhufeenis ta'e hogbarruu tiyaatira kana kanaan hojjechuu danda'a waan ta'eef cinaa dhaabadhaan jedha. Gama kiyyaan garuu guddaa galatoomisiin jira. Hizbiin keenya nuuroo wuddinati ፖለቲkaa ገላ መለ ምናምና ጀዱ ከሳ kan ba'uu danda'u yoo አንድነት qabaatee ንግግርራ yoo ተግባሪidhaan gochaadhaan mul'ise hojii hojjechuu qaba barachuu qaba ገበሬን keenya ገጠሪ misoomsuu qaba አለመለሙ qaba barataan keenya sirnaan taa'ee qo'ate waan addisi kana fattaruu qaba gaazexeessaan keenya hizbi gidduu deeme aadaa fi duudhaa isaa gadi baasee misooma isaa kana deggafuu qaba malikti jedhuun qaba ግን hizbiin keenya waa tokko beeka miidiyaanii humna guddaadha miidiyaanii xiyyiitiidha rasaasa kanaaf rittaa showuu keessanillee jajjabeeffadhaan jedhaan hizbi keenyaan dhaabbileen Oromoo ispoonsarataa አጠገብ isaa dhaabbadhaa mucaa keenya nu guddisaa ከፍ jedhiite አንገቲ ጥላታ ገዲ ቀቢቴ አንገቲ Oromoo moo qanaa godhi rittaa kiyya maliktiin koo kanuma አንድነቴ ትብብሪ ፍቅሪ nuuf haa kennu waaqni keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa. Egaati deebinee hojiiwwan babbareedaa hojjettee walitti akka deebinu abdii guddaan qaba. Ayyee galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin Kaaneenus Kaasaa waliin torban lamaaf taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaa qopheessaaf dhiyeessaan Rittaa Taaddalaan ture. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaadii jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ispoonsarri sagantaa kana Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani.